Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunda keessaniif haa ta'u, waldaa Maraanaataa Yesuus keessatti kan argamtan sabni Waaqayyoo gaggeessitoonniif tajaajiltoonni hundumtuu akkam jirtu fayyaa keessanii. Waaqayyoo inni nagaa guutuu boqonnaa guutuu fi guyyaa eebbifamaa kana nuu kenne maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Aan obboleessi keessanii tajaajilaan keessan eebbaa barraa nagaa kootii manni koo jireenyi koo hafuurri koo foon koo nagaadha. Inni nagaa keenya nuuf baay'iseef nu eege Waaqayyoon keenya teessoo isaa irratti haa kabajamu. Gooftaatti guddaa gammannaa sagantaa dilbataa kanaafis Waaqayyoo mo'ichaan nu geessisee nama guyyaa irraa nu godheera. Kanaaf waaqeffannaa gaarii Waaqa banamaadhaan nu hoogganaa jira. Warri Waaqayyoo isaan geggeessu warri Waaqayyo isaanii wajjiniin ta'uu yoomiyyuu qixa ba'an kamirrattiyyuu hin injifatu. Kanaaf gooftaa isa injifannoon nu hoogganaa jiru kanaaf galanniif ulfinni kabajni daddabalee haa ta'u jedha. Waaqayyo keenya isa nu gargaaree torbanoota darban keessatti karaa adda addaatiin nu tajaajilaa jiruuf galata jenna. Arras akkuma kanaan duraa nu barsiisaa barumsaa maal ofirratti moosifta jedhu kutaa arfan darban keessatti waan baay'ee keessatti barachaa keessatti of ilaalaa akka turre beekamaadha. Arras kutaa shanaffaa walii wajjiniin baranna. Hafuurri Waaqayyoo barsiisaadha. Hafuurri Waaqayyoo teessoo isaa irratti mo'ee jira. Arras warra sarraa barataniif barumsa illaata. Kanaaf jireenya keenya qopheessaa laphee keenya isaaf banaa goone gara isaatti siqnaa. Mee Waaqayyoon walii wajjin kadhannee gara barnoota keenya isa kutaa shanaffaaf guyyaa irratti dabarra. Bara hundumaa mootii kan jiraattu Waaqayyoo keenya mootummaan kee aangoon kee tilmaamamuu murtaa'uu shallagamuu kan hin dandeenye safaraa ilmaan namootaaf dandeettii yaaduu dhala namaa gararraa kan taate jiraataa bara baraa maqaa gooftaa Yesuusiin galanni ulfinni kabajamuun teessoo kee isa olaanaa irratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Harki kee inni gaariin inni dinqisiisaan ayyaanni kee nu danda'ee nu baateera. Kanaaf galata qabna. Oolmaa gurguddaa
nu hunduma keenyarraa qabda. Dhuunfaadhaan akka dhuunfaa keenyaatti jireenya keenyaaf kan oolte oolmaan tilmaamamee isa bira ga'amu miti. Yaa Waaqayyo, akka gareetti, akka tokkummaatti, akka waldaattis kan itti nuuf goote oolmaan kee isa tilmaamamee hammana jedhamee bira ga'amu miti. Jechoota gararraadha, lakkoofsa gararraadha. Kanaaf maqaa keessa gaariif kabajamaadhaaf galata dhiyeessina. Bara hamma bara baraatti maqaan kee ol haa jiru. Barruun kee inni gaariin, inni nu baate, inni nu tikse, inni nutti dadhabe kabaja guddaadhaan, ulfina guddaadhaan ajajamu. Bara hamma bara baraatti ololuuf jedhi Waaqa keenya. Gooftaa, gatii oolmaa kee kanaa, gatii jaalala kee kanaa, wanti nu laachuu dandeenyu, wanti nu deebisuu dandeenyu, afaan keenyaan isa dubbannu galata duwwaadha. Inni quubsaaf bakka bu'aaf miti. Garuu yaa Waaqayyo, hamma nuuf gale, hamma humna keenyaa, hamma nu bira jiru dubbachuudhaaf galata jenna. Waaqarras lafarras kan jiran uumamni kee nu gargaaranii si ajajan bara baraan nuuf ulfaadhu. Utuu ati gaarummaa dinqisiisaan, araara dinqisiisaan, jaalala dinqisiisaadhaan nu hooggantu, nu garuu siif buluu, siif ajajamuu, abboommii kee keessa jiraachuu dadhabnee garaa kee garaa Waaqa keenyaa, garaa kee garaa uumaa keenyaa kan gaddisiifne, cubbuu tokko tokko keenyaa akka nuu dhiiftuu fi maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin araara si kadhannaa. Araarri nuuf haa ta'u. Balleessaa keenya hundumaatti, mudaa keenya hundumaatti qulqullicha hoolaa Faasikaa keenyaa isa nuuf jedhee qalame, isa fannoo irratti nuuf jedhee gatii baase Yesuus Kiristoosiin ilaaltee immoo nutti araarame. Araaraaf immoo waan ariifattuuf, cubbuu keenya waan nuu dhiifteef bara baraan ulfaadhu. Gooftaa keenyaa, abbaa keenyaa, ammas Waaqa banamaa akka nuuf laattu, yaada kee dhowwaa tokko malee akka nu biraan geessu, akka nu tajaajiltuuf si kadhanna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin danqaan hundumtuu ifatamee ati Waaqa banamaadhaan nu geggeessi. Hojiin dukkanaa, hojiin seexanaa, hojiin badiisaa, hafuurri hammeessituu obbolootaa, diiyaabiloos bara durii sun maqaa Yesuusiin kan lafatti rukutame haa ta'u. Waaqayyo dafee seexanaa faana keessan jalatti hirtuma jedhamee barreeffamee jira. Tokko tokko faana keenya jalatti seexanniif ergamoonni isaa kan tumamana ta'an, nuuf immoo ce'umsa ta'u, nuuf immoo mul'achuun, ol ba'uun, gaararra jiraachuun nuuf hayyamamu. Kana gooteetta raawwattas yaa abbaa, galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Gooftaa keenya isattiin nu jaallatteetiin. Ameen. Egaa kanaan dura mata duree bal'aa yookiis guddaa, jala isaatti immoo mata duree xixiqqaa yookiis sabtaayitilii of jalaa qabu ilaalaa dhufne. Innis maal of irratti immoo sifta kan jedhu mata duree walii galaarraa eegallee mootota gurguddoo lamaan akka jiran ilaalla. Mootummaa isa jalqabaaf isa guddaa, isa gaarii ta'e mootummaa ifaa, mootummaa Waaqayyoo ilaallee, mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuun gaarummaa inni baatu immoo baranneerra. Isa booddee immoo mootummaan inni kan biraan anis nan bita, anis nan hooggana jedhu, mootummaan dukkanaa, mootummaan seexanaa kan biyya lafaaf kan foonii akka jiru walii wajjin ilaalleerra. Isaan duwwaa miti, deeggartoonnii fi dameewwan isaanii akka jiranis kutaa arfaffaa keessatti ilaaluu jalqabnee, kutaa arfaffaa keessatti deeggartootaa fi dameelee yookiis dameewwan mootummaa dukkanaa keessa amala hamaa ilaallee xumureera. Arra isaaniin itti fufnee walii wajjin ilaalla. Mootummaa seexanaatiif, biyya lafaatiif, fooniitiif, sadan diinota nama hafuuraatiif, warra damee ta'an, warra deeggartoota ta'an, maal fayyisaan kan nama immoo bulchan, kan nama immoo hoogganuu barbaadan, kan mootii namarratti ta'uu barbaadan, jireenya namaa kontirool gochuu kan barbaadan maal fa'a akka ta'anii irratti fufnee ilaalla. Qabxii
lammaffaa isaanii jechuudha. Egaa inni lammaffaanii sobdootadha kan waaqaa ta'anii nama hoogganuu, namarratti mo'uu, birmadummaa namaa saamuu kan barbaadanii. Sobdoonni hafuura hoogganuu, hafuura bituuti kan isaan qaban. Soba sanaanii jireenya namootaa, sammuu namootaa, qalbii namootaa hoogganuu barbaadu, kontirool gochuu barbaadu, dhuunfachuu barbaadu, irratti mo'uu barbaadu jechuudha. Hafuura sobaatiin jechuudha. Isaan kun damee maaliiti egaa? Damee fi deeggartoota mootummaa dukkanaati. Sagalee Waaqayyootiin yaada kana deeggarree yoo dubbifanne Galaatiyaa 2:4 gubbaa yoo ilaalle sagalee akkas jedhu arganna. Obboloonni sobduuwwan warri karaa malee dhufan illee kana barbaadanii turan. Isaan kun birmadummaa nuyi karaa Kiristoos Yesuus qabnu gaadanii gara garbummaatti nu deebisuudhaaf dhoksaatti nu gidduu lixannedha. Obboloota sobduu jedhee dubbata namni Waaqayyoodhaa Phaawulos. Obboloota sobduu jedhee kan inni dubbatu kuni warra kiristiyaanuma jedhanii utuu of waamanii waanuma Kiristoos duukaa jiran utuu of fakkeessanii garuu immoo olaantummaa Kiristoosiin warra dhoksan, hojii Yesuus Kiristoosiin warra dhoksan, birmadummaa karaa Yesuus Kiristoos argame awwaalanii garbummaa jalatti boojisiisuu warra barbaadanidha jechuudha. Karaa kamiiniyyuu, karaa raajiis haa ta'uu, karaa barsiisaas haa ta'uu, sobdoonni kan isaan ka'anii kaayyoo isaan qaban inni kan biraan olaantummaa argachuuf, bulchiinsa argachuuf, diiyaabiloosiin mootummaa dukkanaa hooggansa isaa biyya lafaa irratti babal'isuudhaaf. Akkuma yeroo adda addaatti dubbii Waaqayyoo keessatti walii wajjin barachaa turre, yeroo kadhata yaa abbaa keenyaa kadhannu mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqa irratti akka ta'e akkasuma lafa irratti haa ta'u jennee kan nu kadhannu, mootummaan Waaqayyoo, bulchiinsi Waaqayyoo, liidarshiippiin Waaqayyoo biyya lafaa kanarratti akka dhufu kadhanna jechuudha. Kan seexanni bulchuu hin dandeenye, kan seexanni bilisummaan keessatti hojjechuu hin dandeenye, jenereeshiniin Waaqayyoof of kenne addunyaa kanarratti akka mo'uuf yeroo hundumaa hooggansa Waaqayyoo kadhannaa jechuudha. Faallaa kanaatiin mootummaan seexanaa akka hoogganuuf, mootummaan seexanaa addunyaa kana akka dhuunfatuuf karaa miidiyaatiin, karaa siyaasaatiin, karaa biizinesiitiin, karaa argame hundumaatiin kan lallabaa oolan hafuuronni sobaa jiru. Barsiisa sobaatiin, raajummaa sobaatiin kan hojjetanii bobba'anii addunyaa kanarraa guutanii jiru. Isaan kun hundumtuu kan isaan hojjetaniif egaa hojii dukkanichaa sanaa lafa qabsiisuudhaafidha. Waan isin ajaa'ibu dammaqina waldaan kiristiyaanaa bara kana gootee dhaloota mana Waaqayyoo keessatti hambisuudhaaf tattaafattu caalaa kan yeroo hundumaa dadhabbii malee hojjetanii mootummaa dukkanaadha. Sa'aatii 24 hamma jechuun danda'amutti kan isaan hojjetanii mootummaan dukkanaa karaa ittiin namni caalaatti confused ta'u, karaa ittiin namni caalaatti yaada Waaqayyoo keessaa bucucaatee baduu danda'u irratti hojjetu jechuudha. Kanaaf sobdoonni kan isaan hojjetan egaan dameewwan dukkanaa ta'anii namoonni akka isaan Waaqayyoo keessaa badanii, yaada Waaqayyoo keessaa badanii mootummaan dukkanaa akka nama irratti mo'uuf warra hojjetanii jechuudha. Inni kan biraanii dameewwanii fi deeggartoonni mootummaa dukkanaa warri nu jennu inni sadaffaan immoo jaalala horiiti. Jaalala horii sagalee Waaqayyoo isa kana akkaataa ifaa ta'een kaa'ee jira. Akka jaalalli horii maallaqi hoogganaa ta'e, bulchaa akka inni ta'e, hordoftoota akka inni barbaadu, namoota akka inni to'atu Caafni Qulqulluun afaan Yesuusiin kan dubbatame ifee barreeffamee jira. Akkuma mata duree garaagaraa keessatti ilaalaa turre, ilaalchi nuyi waa'ee horiitiif qabnu,
waa'ee maallaqaatiif iddoon jireenya keenya keessatti laannu baay'ee xiyyeeffannoo akka barbaadu kanan duras dubbadheera. Arras mata duree kana jalatti jabeesseen dubbii waaqayyootiin isin yaadachiisa. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 irratti sagalee akkas jedhutu barreeffamee jira. Yesuus itti fufee eenyullee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu, isa tokkoof of kennee isa kaan tuffachuudha malee isinis akkasuma waaqayyoo fi horiidhaaf hojjechuu hin dandeessanidha. Isinis akkuma kanadha. Fakkeenyaan dubbata Yesuus yeroo baay'ee. Fakkeenya dubbatu keessatti namni tokko gooftolii lamaaf abboomamuu hin danda'u, jiraachuuf hin danda'udha. Mootoliin lama, gooftoliin lama yoo bira jiraatanii lamaan isaaniiyyuu garba barbaadu. Tokko walii isaaniitiif immoo kan walii galan miti. Poozishinii irratti, teessoo irratti warra wal ari'atanidha. Kan isaan wal ari'atanii fi garboota hoogganan dhuunfaa isaanii godhachuuf jedhaniiti. Kanaaf garbichis yookiin gooftaa isa sanaaf bulee isa garanaa kana diina godhatee lola malee gaafa isa sana bira dhaguus gooftaa jedhee garanas gaafa dhufuus gooftaa jedhee jiraachuu hin danda'u. Giddu gidduutti bada namni akkasii. Kanaaf isinis jedhe Yesuus waaqayyoodhaafis horiidhaafis wal faana garboota ta'uu hin dandeessanii tokko isaa jibbaa tokko isaa immoo filadhaa jedhee murteesse. Hammam horiin mootummaa waaqayyoo keessaa yaada waaqayyoo keessaa nama balleessuudhaa fi dandeettii akka inni qabu, humna akka inni qabu, dandeettii goomsu akka inni qabu filannoodhaan kaa'e gooftaan. Seexanaa fi waaqayyoon keessaa filadhaa jedhee utuu hin taane akkaataan itti kaa'ee jiru horiidhaa fi waaqayyoon keessaa tokko isaa filadhaa lachuuf wal faana buluu hin dandeessanidha. Jaalalli horiidhaa rakkisaadha. Macaafni qulqulluun baay'ee ammas kutaan keessatti waa'ee kanaa ibsee jiru Xiimotewos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti mokkasedha. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irra kaa'atanii amanticha irraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru jedha. Horii jaallachuun jedhee jalqaba hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Wanti hamaan hundumtuu hundeen irraa biqilu eessaa dhufaa? Horii jaallachuu irraati jedha maddisa. Maal jechuudha jenne yoo yaada kana ilaalle namni tokko hojii hojjetee miindaan fudhatiin qonna qotee maallaqa irraan argatiin daldalee maallaqa irraan argatiin namni akkasumattiin harka isaa maratee taa'ee waaqayyoo hafidu jedheema haa jiraatu jechuudha. Kun akkas miti. Dhalli namaa hojii akka hojjetuuf dafqee maallaqa akka argatuuf waan argateen eebbifamee akka jiraatu macaafni qulqulluun hin barsiisa. Iddoo kanatti garuu jaalala horii jechuun maal jechuudha yoo jenne jaalala garbicha horii sanaa ta'uudha. Akka gooftaan Maatiyos 6:24 irratti barsiisana. Maalummaan horii jaalalli horii nama sana bitee gara barbaadeetti akka soofuudha. Namni maallaqa argachuudhaaf jedhee nama akka isaatii miidhee ajjeesee balleessee dhugaa micciiree akka barbaade ta'ee gara maallaqi argama jennaan lubbuu isaa, qaama isaa, jireenya isaa, amantii isaa, qulqullummaa isaa gatee horii akka inni faana hin dhoofne jechuudha. Jaalala horiitiin hin qabinaa jechuun isaa. Horiin isin hoogganiin isin horii keessan hoogganaa jechuu isaati. Horiin isin hin bulchin isin horii qabdan bulchaa jechuu isaati. Kanadha wanti macaafni qulqulluun barsiisu. Namoonni birriin keessaa hin argama jennaan dhimma amantii isaanii hin qaban, dhimma qulqullummaa isaanii hin qaban, hafuura barbaade haa ta'u, 666 haa ta'u, illuminaatii haa ta'u, birriitu argama jennaan keessuma lixu namoonni fiiganii iddoo isaan amantii isaaniif kennan caalaa iddoo isaan horiidhaaf kennantu caalee argamu.
Namoonni horiidhaaf jedhanii gaa'ela isaanii diiganii gaa'ela kan biraa duukaa godhu yookiin abbaa manaa maallaqa baay'ee argu qabatanii isa duukaan sokku yookiin immoo haadha manaa yookiis dubartii kan biraa maallaqa baay'ee qabdu arganii gaa'ela isaanii dhiisanii ishee duukaa sokku. Amantii isaanii gaa'ela isaanii jireenya hawaasummaa keessatti qaban maallaqaan yeroo jijjiiran argina. Kuni jaalala horii isa jedhamudha. Inni kun horiidhaaf garbicha ta'uu isa jedhamudha. Utuu Waaqayyoof kennuun irra jiru kurnoo isaanii, utuu Waaqayyoof kennuun irra jiru kennaa isaanii horii mararsiifatanii horii waaqessuu irraa kan ka'e, jaallachuu irraa kan ka'e abaarsa ofitti fiduu jechuudha. Jaalala horii yeroo jedhu. Kanaaf firoo tokko dubbii Waaqayyoodhaa kan nu barsiisu, kan innis nu yaadachiisu, akka irraa of eeggannuufis kan inni nu abboomuuf nu barsiisu maalidha? Deeggartoonnii fi dameewwanii mootummaa dukkanaa jaalala horiiti. Jaalala horiiti. Jaalala horiidhaa keessa ba'ee gooftaa fayyinaa, gooftaa jireenya bara baraa baatee dhufu hamma nama gurgursiisutti ga'eera. Yihudaa yoo ilaalle hanqina barumsaa hin qabu namni kun. Yoo akkuma kamittiin iyyuu gooftaa duukaa bu'uu jalqabe ta'e nama herrega danda'u ture, nama maallaqa baachuu danda'u ture, kaasherii godhee gooftaan kan isa muudeef herrega wanta inni danda'uuf ture. Aca barbaree achuma keessaas fudhachaa deema yoo ta'e iyyuu herrega akka inni baatuu fi gooftaan kan isa muudeef sababii inni beekumsa herregaa qabuufidha. Isa booddee immoo maallaquma sanaaf iddoo qabu guddaa, iddoo inni maallaqichaaf qabu guddaa ta'urraa kan ka'e gooftaa isa biyya lafaa fayyisuudhaaf waaqa ta'utu jiru nama ta'ee dhalate kana meetii 30tti gurguree achi galagale. Maallaqatti isa jijjiire jechuudha gooftaa. Kanaaf namoonni kan isaanii obboleessa akka isaanii fayyaatti ajjeessaniif dhaala dhaaluuf jedhanii, kan isaan lammii isaanii karaa sobaatiin kasasanii mana hidhaa keessa galchanii dhugaa nama awwaalanii dhaala argataniif, kan namoonni ollaaf ollaan walitti galagalee wal ajjeesuuf giddu galeessa isaa yonnaa qorattan faayidaadhaaf horiidhaaf jechadha. Kanaaf jaalalli horiidhaa maal nama godha? Jaalalli horiidhaa gooftaa ofii hamma gananitti, hamma jijjiiranitti, hamma maallaqatti geeddaranitti nama geesseera. Kanaan duras jechuudha. Yihudaan warra akkasittiin miidhame keessa jira. Isa duwwaa miti. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 irratti immoo maatiin tokko kan isaan abbaa manaa fi haati manaa guyyaama tokkicha wal faana du'aniif sababa jaalala horiitiifidha. Araddaa isaanii gurguranii guutummaa isaa dhaqanii ergamootatti kennuun utuu isaanirra jiru ofiima isaaniitii fedha isaaniitiin gurguranii kennuudhaaf dhufanii garuu waal godhani irraa hambifatan. Gaafa Phexros isaan gaafatu kanuma duwwaatti gurgurtanii jennaan kanumadhaan hin du'an, lamaanuu hin du'an. Utuu dhiisanii maallaqi keenya araddaan keenya nuuf taa'u hin gurgurru isinitti finneen daballu jedhanii numa danda'u turan. Garuu gurguruudhaaf gurguraniiru. Tokkummaatti dabaluuf yaalaniiru. Garuu jaalalattiin horiidhaa waan isaan qabdee fi lubbuu isaanii dhaban. Kanaaf balaa guddaa inni baatee deemu baay'eedha. Iddoo nuyi maallaqaaf qabnu hamma inni hojjetaa keenya ta'utti, hamma inni nuuf ergamutti ta'uu qaba malee waaqessuu hin qabnu. Waaqessuu hin qabnu. Fuunee gaara gochuu hin qabnu. Waaqayyo akka nuti fayyadamnuuf, akka nu ittiin jiraannuuf, akka nu ittiin jireenya keenya ittiin geggeeffannuuf, jireenya keenya ittiin hojjetaa keenya akka godhannuuf maallaqa nuuf kenna malee waaqa tolfamaa ta'ee baankii keessa taa'ee yookiin immoo meeshaalee nuyi ittiin bitannu manatti galluuf konkolaataa nuyi ittiin deemnu keessa taa'ee warqee jajjabaa ta'ee quba keenya morma keenya irra taa'ee waaqa akka nutti ta'uuf miti kan waaqayyo maallaqa nuu kennuuf.
hojii mootummaa isaa keessatti bu'aa akka ittiin buufnuuf, rakkatoota namoota dadhaban akka ittiin gargaarruuf imaana godhee adaraa godhee Waaqayyo nu bira kaa'a. Kanaaf yeroo Waaqayyo maallaqa isin bira kaa'u miindaa gaariidhaan, hojii gaariidhaan Waaqayyo gaafa inni isin eebbisutti ka'u, isin ofiima keessanii duwwaa ittiin bashannantanii jiraachuudhaaf, ofiima keessanii abalu birrii qabdi, abalu birrii qabaam jedhamu duwwaadhaaf akka waan maallaqa walitti guurtanii isinitti hin fakkaatiin. Boleettii keessan isin biraa rakkattu, boleessa keessa isin biraa rakkatu, hiyyeessa karaa irratti kufee jiru, dadhabaa bakkee jiru, nama jireenya isaa akka keessanitti qajeelfachuu dadhabee isaaf oolchuudhaan akka ittiin hojjettaniifis ka Waaqayyo gara keessan fidee yaada malee ofirratti moosistanii garbicha hin ta'inaa fi garbicha godhadhaa malee. Deeggartoonnii fi dameewwan mootummaa dukkanaa Waaqa namarratti ta'uu barbaadan, warri inni kan biraan immoo namadha. Namuma akka keenyaati. Waaqa namarratti kan ta'an jechuudha. Hoogganaa kan namarratti ta'an jechuudha. Abboota Firdii boqonnaa 8 lakkoofsa 22-23 yoo dubbifanne waan Geediyoonii fi namoota warri kaan jedhan argina. Ergasii namoonni Israa'el Geediyooniin harka warra Miidiyaan jalaa waan nu baaftee fi ati ilmi kee fi ilmi ilma keetii nu irratti mo'aa jedhan. Geediyoon garuu deebisee Waaqayyo isin irratti hamoo malee ani isin irratti hin mo'u, ilmi koo isin irratti hin mo'in jedheen jedha. Miidiyaan yeroo inni Israa'eliin hacuucaa ture keessa Geediyoon loltuu jabaan tokko ka'ee lola jabaa lolee bilisa isaan baase. Edda inni bilisa ba'ee booddee, edda sabni bilisa ba'ee booddee sabichumti gara isaa dhufee akka jedhaniin hamma akaakayyuutti akka isaan qomoon Geediyoon akka isaan hoogganuuf gaaffii gaafatan. Atis ilmi kees ilma ilma keetis nurratti mo'aa jedhan. Lakkee Waaqayyo isin irratti mo'u nu miti jedhe. Waaqayyo isin haa hoogganu nu miti jedhe. Nuyi isin irratti moonu, ilmi koos anis isin irratti moonu hin ta'u jedheen. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 8 lakkoofsa 5-6 akkasumas lakkoofsa 7 yoo dubbifanne immoo waan sabichi ammas jedhu argina. Jaarsoliin sun Saamu'eeliin kunoo ati dulloomteetta, ilmaan kees hojii keessa qajeelaa duukaa hin buune, sabni kan biraa hundinuu akkuma qabani amma nuufis firdii kan kennu mootii nuuf moosisii jedhan. Saamu'eel garuu amma nuufis firdii kan kennu mootii nuuf moosisi jechuu isaanii kanatti hin gammanne. Kanaafis Waaqayyoon hin kadhate. Waaqayyo yommuu Saamu'eeliin jarri kun ana isaan irratti mo'ee tuffachuu isaaniiti malee si tuffachuu isaanii miti. Ammas waan isaan sitti himatan hundumaa dhaga'iif jedheera. Ilaala, fedhiin jara kana abboota firdii gara jalqabaa bara Saamu'eel dura jalqabe. Geediyoon irratti gaaffii kana gaafatan. Geediyoon didee dabarse. Mootiin ta'u abbaa firdiiti, loltuudha, hoogganaa waraanaati. Hin ta'u mootii jedhee dide. Amma bara Saamu'eel keessa immoo ajandaa wayii argatan. Saamu'eel booddeedhaan ilmaan Saamu'eel hojii kanatti fufuu waan hin dandeenyeef qaawwa kanatti gargaaramanii jaarsoliin gara isaa dhaqanii ijoolleen keessi duukaa hin buune, yaada kee hin raawwanne, amma nu mootii nu barbaachisaa, sabni kan biraa ollaa keenya jiranii mootii qabu, amma immoo nus mootii moosifachuutu nurra jiraati, mootii kan nuuf ta'u nuuf kenni jedhanii gaafatan. Nama barbaadu jarri kun, namni akka isaan irratti immoo barbaadu. Waaqayyo garuu Israa'eliin ofii isaatii mootii ta'ee isaan hoogganaa jira. Tajaajiltootatti fayyadama. Kan akka Musee faa, kan akka Iyyaasuu faa, bara abboota firdii keessa immoo warra turan abboota firdii garaagaraa hamma Saamu'eel faa kanatti kan turan kanneen akka Samsoon faa. Baay'ee isaanii loltoota waraanaa jajjaboo bara abboota firdii keessa hojjetanitti gargaaramee isaan hoogganaa ture malee mootiin isaan irratti immoo hin jalqabne ture. Iddoo mootii sana qabatee kan ture Waaqayyoo ture. Garuu Israa'eloonni namuma barbaadu. Akkuma warra kaanii nus nama barbaadna. Namni nu haa hoogganu. Saamu'eel waan kanatti hin gammanne. Garaan isaa gaddeera. Waaqayyo garuu dhiisi tuffatan miti. Ani anna tuffatanii yaada mootii isaanii ta'e yaada isaanii galmaan ga'ee fi ittiin jedheen.
Ermiyaas 17 lakkoofsa 5 irratti dubbii akkas jedhu barreeffamee jira. Ammas Waaqayyotti fufee namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaas Waaqayyo irraa kan deebisu abaaramaadha jedha. Yeroo hundumaa waa'ee mootii yeroo jennu mootii yookiis bulchaan biyyaa tokko lama ta'uu danda'a. Namni nama irratti moo'a yeroo jennu garuu waa'ee hooggansaa yookiis liidarshiippii namni waliif ajajamee walii wajjin jiraatu inni tokko isa tokko geggeessaa ta'ee jiraatu jechuu miti. Konseptii isin qabachuu qabdan amanannaa namaati. Lapheen namaa Waaqayyo irraa ka'ee abaluu naaf jira jedhee nama akka isaatii yoo amanate garaan Waaqayyo hin gadda. Abaluun koo amma jirutti anaan homaa rakkoon tokko narra hin ga'u. Abaluun nama akkasiin qaba, fira akkasiin qaba, abbaa akkasiin qaba, nama barateen qaba, hakiiman qaba, abbaa qabeenyaan qaba akka nu jennu Waaqayyoon barbaada. Mootiin garaa keenya keessa jiru, fedhiin garaa keenya keessa jirullee ilaalcha akkasii akka ta'u Waaqayyo hin barbaadu. Nama amanatu abaaramaadha. Namni nama akka isaati amanatu abaaramaadha jedheetu jechaaf jechaan karaa ifaa ta'een lafa kaa'ee jira jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf yoonnaa garuu nama fuudhee ofirratti moosifna ta'e namni si moolurratti moo'ee ani siif jira nuun jedhoo ta'e jireenya keenya gara barbaadetti naanneessuu barbaade yoo ta'e inni nurratti damee hooggansa dukkanaa waan ta'ee jiruuf mootummaa akkasii ofirraatii darbachuu sana jalaa baanee Waaqayyo wajjin walitti fufuu nurra jiraata jechuudha. Sagalee Waaqayyoo gooftaadha. Isa duraa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 23 irratti akkas jedha. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate kanaafis garba namootaa hin ta'inaa jedha. Irra deebiin dubbisa. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate kanaafis garba namootaa hin ta'inaa jedha. Qorontos isa duraa 7:23. Kanaaf nuuni keessumaa warri kakuu haaraa keessa jirru kuni kan nu bitee jiru callaasaa dhuunfaasaa nu godhatee kan jiru Waaqayyoodha. Gatii nu ittiin bitamnee jiru gatii eenyullee riiplees gochuu hin dandeenye gatii caalmaa tokko kaffalee eenyuyyuu bakka buusee nu deeffachuu kan hin dandeenye dhiiga ilma Waaqayyooti. Dhiiga jiraataadha. Dhiiga mudaa hin qabneedha. Dhiiga cubbuu hin qabneedha. Dhiiga hin kantarreedha. Dhiiga gogee hin banneedha. Dhiiga hojiirra jiruudha. Kanaan bakka buusee namni tokko yoo garbicha bitadha jedhee dur namoonni garba hin gurguru turan. Nama akka isaanii sana hojjetaa akka isaaniif ta'uuf maallaqa kennanii yookiin meeshaa ho'iin jijjiiranii hin bitatu turan. Kan isaan bitatanii gatiin garbichi sun baasu kaffalaniiti. Gatiin garbichi sun baasu immoo maaliin tilmaamamaa gatiin duraan ittiin bitameedha. Yoo kanaan duraa qarshii 1,000 bitame ta'ee amma kan inni gurguramu qarshii 1,000 gaditti miti sanaa oliidha. Lakki kun nan baasu isiniin jala daldalaan arrumallee yoonnaa suuqii yookiis dunkaanarra deemtanii waa gaafattan gatiin isaa kanaanuun dhufne isiniin jedha. Qarshii 2,000 isiniin jedha. Lakkiin ta'u qarshii 1,500 fudhadhu yoo isin jedha kanaan hin dhumne gatiin isaa achiyyuu kanaan hin dhufne isiniin jedha. Maal eega jechuudha. Gatii isattiin dhufe sanaa ol akkasiin kaffaltan barbaada jechuudha. Buufatee boris hojii daldalaatti fuudhaaf. Akkuma kana nuun kan bitamne dhiiga ilma Waaqayyoo dhiiga gati jabeessadha. Gatiin kana fakkaatu hin jiru hin jiraatus yoomiyyuu namoota akkasitti gatiin bitamne kanagaa abbaan barbaade fuudhee ajandaa isaa godhatee waan barbaade nurratti fe'ee nu hoogganuu hin qabu jechuudha. Garba namootaa, garba haalotaa, garba waan hin barbaachifne akka nu hin taane dubbii Waaqayyoodhaa nu gorfata jechuudha. Dubbii Waaqayyoo isa qulqulluu kana, dubbii Waaqayyoo isa jiraataa kana dhageenyee wantoota mootummaa dukkanaatiif nu kaadhimatan hundumaa jalaa baanee Waaqayyoo keenyaa fi hojjetoota taanee isaaf bitamnee akka jiraannuuf inni duwwaan duratti moo'ee akka nu geggeessuuf ayyaanni isaa nuuf baay'atu. Dubbii isa dhageenya kanas keessa keenyatti nuuf hambisu maqaa ilma isaa maqaa Yesuusiitiin ameen. Mee hooftaa walii wajjin galateeffannee saarraa barumsa keenya kutaa 5ffaa xumurra.
bara hamma bara baraatti mootee kan jiraattu Waaqayyo keenya eeyyee situ bara baraan mootiidha. Situ bara baraan jabaadha. Situ bara baraan hoogganaadha. Situ bara baraan dhuunfaa kee nu godhate. Yaa Waaqaa bara baraan mo'aa taatee nus kunoo siif harka keenya laanna. Siif jireenya keenya laanna. Siif bara keenya laanna. Siif hojii keenya laanna. Siif karoora keenya laanna. Ati Waaqayyo inni qulqulluu taate, inni jabaa taate, hoo'u jireenya keenya hooggani dhuunfadhu. Yaada kee isa gaarii isa qajeelaa keessatti nu eegi. Dhugumaan yaa Waaqayyo wanti biyya lafaa kanarratti argamu wantoonni kamiyyuu utuu nun bitin, utuu nun dhuunfatin, utuu qabeenya isaanii nun godhatin si duwwaadhaaf dhuunfaa kee taanee qabeenya kee taanee akka jiraannuuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Humna keetiin humna keenya nuuf ta'e, gargaaraa keenya nuuf ta'e, hirkisaa keenya nuuf ta'e. Yaa Waaqayyo sagalee kee isa baranne kanaan deddeebinee gooftaa jiraata. Mootummaa kee keessatti warra ija siif godhataa jiraatan akka taanuuf ati nu gargaari. Maqaan kee inni nu gargaaru kun bara baraan haa ulfaatu.